Ashama harka fuunee maatii keenya nageenya waaqessanii faata akkam jirtu nuti nagaa jirra galata waaqayyo sinis akka nagaa taata waaqayyo raabdii qabnaa jirraa jirtu akkam nu jirtan jajjabaattu fayya keessanii nutis jirraa galanni akka faata'u nagaa keenya arraan nu geeka galanni akka faata'u kan boruutti sisumatu beeka nagaa keenya sin akkam nu jirtan nagumartanii Aye, yo ya jenne harka fuune akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan kaasu shoo nagaa keessa nageenyi badhaadhaa lafaa fi bakka jirtanitti nageenyi kan bakka jirtaniif lafa jirtanitti simbiraa goosiniin jecha akkam jirtu isin. Nutis nagaa keenya jirra isinis bakka nagaa taatan fayyaa taatan yeroo isaa kana. Nagaadhaan nu eddan isin jenna ijaaf qalbiirraallee nu hambisaa baduu keenyaarraas ifama nu godhaa isiniin jecha. Sanirraa kanaaf ifama jidduudhaan namni goota hojii kanaan dubbisaa dha. Kanaaf aduu haasa'itoo. Akkasika maatii keenya kaasumni yaamamee deemu kana fakkaata egaa hunduu nagaadha namarratti galata waaqayyo garuu ifamu sin jenne jalqaba maali baduu keenya baay'ee tokko bannee jirra viidiyoo erga hojjennee torbee darbee na fakkaate torbee tokko darbee ara torbee lama deema na fakkaate innaa nuuf hin mijenne kanaaf viidiyoo hojjenne jechuudha. Hari jireenya irraa kan ka'e nuuf hin mijenne naafis kaasuufis hin mijenne kanaaf isin jira maatii keenya viidiyoo kan hojjechuudne egaa akka beekamu baay'ee tokko jireenyi baay'ee nu jibbisiisa ogaa dubbachuudhaaf haalli jireenyaa yoo jedhu jireenya jechuun bakka injiraa miiree bakka haalli nageenya irraa kan ka'e bakka kanumarraa kan ka'e malee jireenya waa nu waddadee yookiin wanna biraatiif osoo hin taane bakka haaluma nageenya irraa kai kan makanaaf jireeti bakka nutis yoo namni keessa gammachuu qabaate waa tokko hojjeta gammachuudhaani nutis kanaaf isin jenna maatii keenya egaa kasunillee deebi'ee jira. Hayyee ifama jidduudhaan dubbii dammaannaa qabeelee tanan ba'e maatii keenya maatii jaalalaa sin akkam jirtan fayyaa keessanii. Baduu keenyaafis immoo dhiifama sin gaafadhaan jalqaba irratti baluu waan isin jette waan isin taasifte nageenya nan ba'e nama kun yaadu goota hojiitii fi kanaaf isin jedhaani yaa'u viidiyoo hojjechuun xiqqoo sammuu tana baay'ee fagaannee jirra. Jireenyi biyya lafaa yeroo tokko tokko qormaan isin dhabamu wanni gaariin isin dhagahamu wanni gaariin isin dhufu yaa'u waaqayyo galannaa ta'u jechaatuma rabbiif galata kennaatuma jiraachuunis barbaachisaadha yoo natti fakkaata. Kanaaf jiraachuunis barbaachisaadha. Kanaaf immoo keessaayyuu warroonni biyya ormaa jirtan yaa'u miidiyaa irrattis wanni deemaa jiru baay'ee waan das nama hin jennedha. Isarraa isaa ta'u muka waaqayyo kan boqotaniifis waaqayyo lubbuu isaanii amaaru jecha ani bakka viidiyoo mallee hojjechuun samoona tana dhugaa dubbachuun gatiin qabu. Na jibbisiise jechuudha. Maaliif? Soba dubbachuun gatiin qabu. Kana soba dubbachuunis gatii waan hin qabne dubbii dhuguu wareegsee tokko tokko. Kanaafi baluu immoo akka isheen hedduu argitanii. Oromoon dubbii eeggata. Kanaafi yaa'u kuni itti tolee gammada. Kun immoo yaa'u gadda. Kanaaf sanamaaf waan biraatiif miti miidiyaa irra baduun keenya xiqqooshii waanuma tokkoof waan miidiyaa irratti deemus nyaasittis naannaa irratti waan raawwatamaa jirus yoo laaltu bakka sammuun kee si'atama. Jireenyi lafa kanaa kun akkamii hagamii maalidha maafan jiraadhayyuu si jechisiisa yeroo tokko yaa'u waaqayyo immoo guyyaa qaba wanta hundaayyuu inni biyya keenyaafis araaraa buusu jecha mee baluu waan jettu. Egaa akkuma kaasuun jedhee viidiyoo irraa sababii nuti banneef jechuun bakka maaliif jireenya yoo bakka ollaa keessas gammachuu qabaate biyyisoo gammachuu qabaatte gammachuu hin jiraatanii nuti viidiyoo hojjechuu yaanni ittis hin turre wanti biraatis haati koo jechuudha maazariin kun nu bira turtee deemte torbee tokkoof nama nu bira turanii deemanii xiqqoo kuusataniiti. እና ጸበለ ይችላል ጆሊ ክርስቲያን ቤተነስ ሲቱሬ
nas wajjin ture jechuudha. Innaa kanaaf jennee saniifis nutti hin tolle deebisee immoo bakka dhugaa naannoo keenya kanatti baay'ee namni boqota jechuudha. Lubbuu isaanii waaqayyo amaaru. Kanaaf bakka nama jibbisiise dhugaa namni osoo dhukkubsatee du'ee yookiin immoo dhukkubsatee to'annoo ta'ee yaalamee boqotee waan nuti fakkaatu garuu namni gisee kana baay'ee jechuudha. Miidiyaa irratti mul'achaa jiru keessatti obboleewwan keenya shamarran biyya hambaa jirtan bakka ofumaa lubbuu ofii isaanii kan waaqayyo uume lubbuu ofii isaanii dabarsu jechuudha. Biyya keessatti illee waan akkasiitti raawwachaa jira baay'een jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maali osoo ji'a tokko keessa guutuu nama meeqayyuu maaliif garuu waaqayyo lubbuu kan kennu uumu waaqami gaffatullee waaquma. Garuu immoo anaan alatti umtuu mirga irraan ka'u jedha waaqayyoon foon irraa malee lubbuu irra waaqa malee umtuu mirga hin qabu. ግን namni immoo iyyuu hojii seexanaa kan hundoo gorsiisee itti fakkeessee lubbuu ofii dabarsaa jiru jechuudha. Wanuma xiqqoo dhugaa nama baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee amma naannoo keenya kanatti jechuudha. Naannoo nuti taalan nama baay'ee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kan baay'ee tokko nama gaddisiisa. Amma fakkeenya mucayyoon takka ganaa barattuu gola 8 jechuudha. Barattuu gola 8 wanta takka hin taane nagumaan mana barumsaa deemuuf geessee kaatee bakka guyyaa gara saa 5 saa 5 waan taane maatiin ishii tisumaan ol dhaban qabanii garuu ofuma kaatee fajjeeste. Yoo fajjeestu yuutaan jechuudha ofiiseellistee fajjeeste deebi'ee waliin bulle kan biraattis akkasuma ta'ee deebi'eetis osuma hin turin akkasuma maaf akka kana akka ta'u bichaa namaaf hin galu namni bakka lubbuu ofii balleessuuf deema maaf akka ta'e dhugaa nama jibbisiisaa bara garuu hojii seexanaati. Ani dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa bakka nutis kan kana nu jibbisiisa dhugaa dubbachuudha. Sanummoo nama guddaa osoo hin ta'in barganaa tamaarii dhugaa dubbachuudha. Tamaarii ganaa jechuudha. Tokkoffaa dhugaa jechuudha. Kaasuwaan hiriyyaadha. Egaa waaqayyo lubbuu isaa maaruunis akkuma nama kamiyyuu haati manaasaa biyya hambaa jirti jechuudha. Biyya hambaa waggaa hedduu hojjette waggaa hedduu jechuudha. Mana ijaarrattee isuma irratti argattee lafa bittee fi mana ijaaree fi miire mana ijaaree ishiimaa galuuf torbeeyyuu miti jara guyyaa 4 tafe jira galuuf jechuudha biyya hambaatirraa. Ishiin garuu abbii ishii sanitti buuqachuuf biyya ofiisitti galuuf jechuudha mana ofiisitti. Ergattee waan hundumaa go'ee fi ijaaree fi jira. Inna ishumaa galuuf jechuudha. Biyya hambaatitti boqonnaan hin jiru kaayi. Egaa biyya ofiisitti gaddas gammachuus waan hundumaa kan dabarsan biyya ofiisitti biyya hambaa faayidaan qabdu. Egaa ishiinis yeroo ishii bitattee gara biyyaatti maluuf yommuu kaatu inni garuu maal godha? Of ajjeese jechuudha. Bakka ishiin galuu geessetti. Ishiin galuu dhugaani gadda guddatu kanatti agama bakka sana jechuudha dhugaa. Kan hundaatu iyyuu garuu namatti agama garuu kan bakka ani kan isa du'eetirra ishiitu natti dhagama. Maaliif biyya hambaati boqonnaa bakka biyya abbiirraa gara boqonnaatti dhangala'e. Biyya ofiitu bakka kanatti boqotan. Wanuma ofiitillee ta'u biyya hambaa akkuma feellee namatti tolu hin jedhamu. Biyya ofiititti garuu yoo du'anillee biyya ofiititti bareedan. Ishiin garuu bakka galuu geessetti inni hojii seexanaa kaawwan baay'ee nama go'a. Ani olabiisa illee hin qabu natti fakkaanne garuu inni garuu bakka ishiin galuu geessetti irraa buru kan galuuf kaate qophoofte of ajjeese jechuudha. Ishiin garuu gadda irratti galte inni awwaalamee guyyaa lamataatti saalisti irratti galte. Guyyaa inni guyyaa qidaamee awwaalamee ishii sanbata galgala buute. Buute jechuudha. Na baay'ee ulfaata. Amma isheen sun dhukkubsattee jirti. Uumaa of hin beektu erga dhuftee takka of hin beektu nyaattu nudduu of hin beektu dhugaa maaliif kun ta'a ani garuu dhugaa nama gaddisiisa bara tokko ilaalan biyya hambaati irratti waan akkanaatti obboleewwan keenya kun waan akkanaatti deemaa jira. Biyya keenya keessatti waan akkanaatti biyya keessatti warra dhiiraati dubartiin isuma kun garuu maaliif ta'a yoo obsa qabaatan maaliif obsa maaf hin qabaanne bakka maaliif inni iyyuu koo kan lafa irratti hafu hin jiru guyyaa qaba malee kanaaf nutis kan nutti agame bakka inni hojjenne viidiyoo nama xumurime
viidiyoo isin hojjenne anarratti dhagahame gama kootiin dhugaa maaliif biyyaan baasan akkatti hojjeta waan beekuuf ishiin galtee obboo kan garuu baay'ee tokko natti dhagahame dhugaa dubbachuudhaaf innis garuu kan du'ee gaddineetuma garuu ani immoo kan isheen natti dhagahame maaliif ittaan obsaa jettee galte garuu amma maaliif obsa manni garuu manni ishii ijaaramee fi manni ijaaramu kunis amma guutumaan guututti hundi kennamuuf jechuudha mijayyoo tanaa. Inni abuqatu malee ilmoo walirraa qaban soo ilmoo qabatanii ilmoo sanii guddifatte teessee biyyaan baatittuu hin deebitu lamma yeroo ilmoo qabdu qabeenya ishee kana warri isaa irraa qoodata jechuudha. Waan baay'eetu jira dhugaa addunyaa kanarratti olaala waan baay'eetu jira. Kanaaf hundumaa caalaa waaqayyo obsa nuuf haa kennu hundi amantaa keessaniif callaa kaannaa keessan taasisa obsa nuuf haa kennu sin jira. Egaa kana kaasuun akkuma mala isaa deddeemati. Kana fakkaata dhugaa isinii namaatii keenya nullee bakka nuuf hin mijanne haalisi harma jireenya olaanaa nama dubbisiisa dhugaa dubbachuudhaaf kan waaqayyo immoo inni guyyaa qabaa nuti immoo maa muddamna maa obsa qabaachuun barbaachisaadha maaliif guyyaa qabannu kan lafa kanarratti hafu hin jiru namni biyya irraa lafa biyyatti deebi'e waan ta'eef obboleewwan keenya biyyan baay'atanis obsa isiniif haa kennu. Anga biyya ormaa jirtanitti waaqayyo keessan kaadda biyyatti soo galte sanuma waaqayyo bakka kamittuu iyyuu galateeffachuun kanuma jiru garuu muddamtanii murteessinaa murteessuun hin ulfaatamu muddamanii murteessuun itti yaada bakka maaliif waan hin darbine hin jiru bara biyyi lafaa kun hin darba biyyi lafaa waan darbuuf obsa qabaachuun gaariidha isiniin jedha obboleewwan koo. Egaa maal godhanii baay'ee ulfaataa nutis gaas wajjin kanuma bakka keessi keenya gammachuu hin qabu. Viidiyoo hojjechuuf sinuuf hin mijanne akkuma isin jedhamu maazariin kootillee nu bira turaniyyuu nina kanaaf viidiyoo hojjechuun baay'ee nuuf hin mijanne bakka yoo gammachuu qabaate keessi namaa waan hundumaayyuu gochuuf des jedha bakka hoo hin qabaanne garuu kun asii boo'ee kun asitti gammaduun hin ulfaata waan ta'eef. Kanaaf isin jenna maatii keenyaa isin jirtanii akkamiin aguma keessanii dhugaa baay'ee siyyaanne nuti indoo miidiyaa irraa gallee ilaallu jechuudha. Maaliif wanuma gaariin argan ka yeroo kan biyya keessatti kan argan kan biraa asitti kan argan kan biyyaan baasitti kan argan kan biraa amma Adaabaratti fakkeenya manni diigamee akkasitti bu'aa jiran dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko manni bu'aa jira. Inni ulfaata dhugaa. Biyyaan baasitti ijoolleen gubattee amma nama baay'ee gubatee biyyaan baasitti manni jalaa diigamaa jira. Amma mucayyoo takka waggaa kuwaa sadi biyya arabaa hojjettee Adaabaarratti bakka lamatti mana bitatti tokko Amadee safara Amadee jedhamuu fi safara Tuqur Ambassaa Marbaata Eliyaa garuu lachuu mana lachuu jechuudha isheen waggaa kuwaa sadiitti dhaabdee mana ijaarratte san lachuu jalaa diigame. Lachuu diigamee lanaa kan dhugaa dubbachuu baay'ee tokko kubsaattee mucayyoo sun agammaatitti mana onnoo keessa jirti mana yaalaa jirti lachuuyyuu irra gahamee diigamee lanaa amma miila irra jiran kana jechuudha. Baay'ee ulfaata nageenyi biyya keenya kannaa keessanii biyya keenya yaadadhaa isin jenna maatii keenya biyyi keenya baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa waaqayyo bichaan inni nagaa nuuf haa buusu. Nagaan hin jiru sanirratti iyyuu yeessi dhuga bineensa nyaatamaa jira. Amma akka hin kireessine warri mala qabus akka hin kireessine mootummaan hojii jira sanirraan bineensa nyaatamaa jira namni shara kalalatee ulfaatti bineensi nyaachaa jira. Baay'ee ulfaataa biyya keenya waaqayyo nagaa haa buusu jira. Amantaa qabdanii kan taasisaa isin jenna. Egaa viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaataa viidiyoo biraatti nagaa walitti deebinutti nagaa nuuf taasisan jaalanna. Jiraadha isiniin jenna baay'ee.